Boricha Buddha, Boricha Jimmy, Boricha Setana, Boricha Wayane, Boricha Buddha, Tia Buddha Madani, Tia Buddha Madani, Tia Buddha Madani, Boricha Buddha, Boricha Buddha, Boricha Jimmy. Hordoftoota kiyya jaalatamoo armaan kana gammachuu addaas namni alaabaan Oromoo alaabaan adda bilisummaa Oromoo isa gammachiisu lakkoo isa fuudhaa takka takka qoommattee na barreessaa lakkoo isa fuudhaa takka takka Oromoo ta'ee akkuma rabbii alaabaa Oromoo adda bilisummaa ta'e hin jiru jeeti nama hin jiru akkuma rabbii namni Oromoo ta'ee alaabaa saba bal'aa alaabaa onnee keessa nu sajjalan Oromoo ta'ee mootummaa keessa dalagan dalee hin jiru Abiy Ahmad Ali umara bitan alaabaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo ni fedha maali namni duwwaan Oromoo ta'e alaabaa adda bilisummaa jechuudha alaabaan adda bilisummaadha alaabaan tokkooti miti beekaa alaabaa dhaaba tokkooti miti alaabaa Oromoo hundaan Oromoo kutaa takkaa tamam Oromoo kutaa takkaa sheekota keenyaa fi qeensii fi waaqeffataa hundi ta'unnee keessa kana keessa akka deemu namu beeka targuwaan seetanii waan dhugaati alaabaa bilisummaa Oromoo jaalatamtu filatamtu alaabaa oliiti Abiy Ahmad waan tuuraan kan isin bulchaa keenya Abiy Ahmad Ali Dr. Abiy Ahmad ni jaalata dhuguma rabbiitti ilma Oromooti bikka qabnaaf jechuudha bikka qabnaaf Abiy Ahmad Ali tiis bikka qabnaaf keenya kan yookiin jirus rabbiin biyya keenyaas haa tolchu adawwii irraa haa dhaabu jechuudha garuu wanni inni gaafatu takkittiin sheer godhaatiti nama hunda biraan ga'a wanni nuti irraa barbaannu Abiy Ahmad alaabaa saba bal'aa xarafa lamaaniin diimtuu magariisa tadaawwitiin aduudhaan makkatte kana akka kutaa fudhatan keessatti nuu birbirse kutaa Oromoo hundatti akka dhaabbatee biyya bulchitu barbaanne dhuguma rabbiitti alaabaan abbaa gadaa jirti abbaa gadaa alaabaan abbaa gadaa tamam satilaata Oromoo tajaajilsan sanirra namni tafe tabilisummaa Oromoo nama hundaatti walii galee jaalata kan mootummaa keessa jirtu ka keessa jirre alaabaa Oromoo namni jaalanne jiru waan biraa walitti hima namni jaalanne Oromoo ta'ee alaabaa adda bilisummaa namni jaalanne jiru kanumaaf Abiy siis ni jaalanna siis ni kabajna alaabaan keenyatu akka Itoophiyaa hunda nu birbisu dhaabbattee mee ilaala akkaataa ishee itti biyya bareechite dhuguma rabbisanitti alaabaan akkami biyya bareechite wahiin nama akka wanti Finfinneen Irooppaa fakkaata Irooppaa hogguu alaabaan adda bilisummaa keessaa akka barreessu Finfinneen as gartu Irooppaa daran bareechi Irooppaa biran maaltu isii ibsa alaabaa ibsituu tanaatu isii ibsaa jechuudha namni dhugumaan jaalattan namni isin gammachiise alaabaa bilisummaa Oromoo hoommanni irratti isinitti fudhataa takka barreessaa akka jaalattanis jaalalisii icheelatti ibsa maaliif haa adawwii garaan gubatu sheer duraan bikka hundi waliin ga'a alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa bilisummaa alaabaa dhaabaa osoo hin ta'in alaabaa Oromoo hundaa waaqeffataa sheekotaa fi qeensotaa hunda illaachu amantaan laachu alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa Oromoo walii galaati ta mootummaanis jala mootummaanis keenya foonii fi kana murtee eessa geesse Abiy Ahmadis keenya foon keenya bikka murree geessinu qabnu jechuudha diinaas tiroorisuu hin feenu dhuguma rabbiitti Oromoo ta'ee namni Abiyyitti karoorsan fedhu sin jiru beekadhaa akkasii miti tanumaafuu nuti alaabaan teenyatu nu gammachiifte har'a Finfinnee keessaa hawwuu akka birbirsitu dhuguma rabbii san hangam takka gammachuu nama dhagaamti har'a insha Allah ta'ala yoo Oromiyaa guutuu keessaa har'aan tan akkasitti alaabaan tun akkana nu jejjette nu birbirsite hangam takka biyyi bireetti hangam takka biyyi ifti abbaan ulaalee ni gammataa jechuudha abbaan ulaalee ni gammata hangam takka biyya tolchiti alaabaan tun hangam takka bareeddi faajii isii tan lala maasha Allah alaabaa teenya dhugaa rabbii alaabaa alama kanarra alaabaan akka alaabaa Oromoodha Oromoon hunditti walii galtee godhatte kana alaabaan hangam takka bareeddu hin jirtu arra silaanii gurgureen alaabaa tana miiliyaardara meeqa gurgura alama kanatti alama kanaan jijjiiramtu alaabaan teenya beekadhaa
alama ati garu alama ardi rabbi jiru kanarran hinji jiramtu alaban adda bilisummaa da maaliif addi bilisummaa oromoo haa jetteetiti addi bilisummaa oromoo jaarraa abbaa gadaatiin bu'uuramte san keessa wanni tun uumamtee as baate jechuudha. Ta abbaa jaarraa sooressa jaarraa abbaa gadaatiin bu'uuramteeni alaabaan tun akkasitti bu'uura bilisummaa oromooti. Bu'uura bilisummaa oromoo diddaa fincila diddaa gabrummaa ittiin eegalanidha. Alaabaan tun alaabaa safaaxaa taatu jechuu keenyaaf jenna. Alaabaa jaalatamtuu filatamtuu alaabaa onnee irraa jaalannu alaabaa waan takkatti isiin hin qixxeessine alaabaa alama kanarra alama kana yoo nu harka kaan hin jijjiirreen alaabaa adda bilisummaati dhugaa rabbii taate nama haqaa tuttu alaabaa tan tolchi nama haqaa nama dhugaa nama saban kaan goobanaa kan taane jechuudha nama dhugaadhaan saba jaalatu kan ifin goggoone nama dhugaadhaan saba isaatiif hadooduutu alaabaa kana tolchee beekadha. Alaabaan tun Sheekh Umar Qaadiitiin tolfamte namu beeka tana eenyu kaada namu kaadu jechuudha nama dhugaa biyya jaalatu jechuudha nama dhugaadhaan biyya jaalatutu alaabaa kana achi kaa jechuudha. Alaabaan tun saballa amantaan laachiftu sabummaa lammummaa takkitti oromoo katee guutuun ni jaalatu akkasii moo akkasii miti namni akkasii miti jettanis koomatti la kataba akkasii jettanis yes jechuu kataba alaabaan adda bilisummaa oromoodhaa jaalatamtuudha har'aa baruus jibbamtuu miti mootummaan keenya haa bilisiginnaattis ni jaalata maaliif oromoo irraa waan dhalate jecha jaalata oromoo irraa waan dhalate jecha alaabaan safaaxaa taatu oromoo irraa waan dhalateef jecha Dr. Abiy Ahmed ni jaalata yeetiin amana takka tatti nuraata Abiy Ahmed tabirhaaye alaabaa adda bilisummaa oromoodhaa akka kutaa kudha takkitti keessa biyya oromiyaa tana bulchitu tana bichaa isa gaafa kabajaa wajjin ni jaalamti Abiy Ahmed kabajaa wajjin akka alaabaa tana biyya nu bulchitu barbaanna. Anak kamata kerja ni berbat, orang tigas ni berbat, lebih tiga sampai tigas ni berbat. Apa yang penjuru? Fetu mau tuh mah kisah deh, fetu list. Alaban orang jalan tu ni baik, filatan tu ni baik, ifsitu ni baik, akak biar ifsitus. Tanu mafu iltiwali genne alabatana, akak orangnya kisah nomor bersitu. Tabba gada tatiwan orang ni jirti. Orang ala bala bakti. Tabba gada tidi tadda bilisummaa taruga. Lamaan tanaa jechuudha. Tanamni itti olii galu tarugaa saniin nama bantuus. Hin jiru tana malee alaabaan adda bilisummaadhaa ta biyya bulchitu. Alaabaan abbaa gadaa ta abbaa gadaati. Ta caayaa jalatti heeraa fi seeraan waa nama muranii jechuudha. Waa shuumanii waa shuumuu waa buusuu. Sari tabba gada akan tubenuti. Garu alaban adda oromo adda bilisummaadha. Ta sababan la jaalatamtuun alaban bareedduun ibsituun ol qabnee jenna. Gaqqabnee osoo jennetan ibsituu ta addunyaa ibsituun inshallah gaafa Itoophiyaa guutuu bulchituus dhufuuf ta'a jechuudha yaa biyya dhufuuf ta'a gaafa Itoophiyaa guutuu bulchitu dhufuuf ta'a. Gaafa alamni alaabaan tun hangam takka bareediyee irraa gammadee akka waan takka hataa waan ni keessa godhan soogidda waa keessa godhan malee hawaa jaaka waan adda addaa toloo waan takka himii hawaa akka akkasiin miidhooytu alaabaan teenya tun toof teessi hin oolamtu alaabaa filatamtu dhaqa binuu kanne alaabaa teenyaan safaaxaan hin jirtu alaabaa adda bilisummaa hundarraa ol jaalanna. Mootummaan keenyas ni jaalata waan oromoo ta'e maaliif oromoo ta'ee namni dhuguma san oromoo ta'e lammiidhaan namni alaabaa oromoo qulqulluu diimtuu xarafa lamaan hin diimtuu jidduun magariisaa ta'aatu marfamte tana jibbe hin jiru dhibbarraa dhibba beekata walaa mootummaa keessa ta'e walaa shaaba ta'e hordoftoota kiyya viidiyoo tana laayik share godhaa bikka hunda waliin gahaan isiniin jaan namni alaabaa adda bilisummaa oromoo takkitti
diimtuu magariisa aduu marfamte tana ta odaa walakkaa jiru tana jaalattan lakkoo isa hudhaa takka hannaa gara faan isiniin jedhe faanaadha qaban alaabaa teenya jaalatamtu filatamtu tan waa hundaa oli jaalan obboleeyyan kiyya laayik godhaati bikka hundaan naagayaa adawwiin garaan haagumattuun isiniin jaa takkanaati hordoftoota kiyyagaa sheerii fi laayikii naadha qabaa bikka hundaan naagayaa deebanaa nageen naa jiraadhaa horaa bula faffacaa sanaaf assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh